Akka mul'atan ansora ala keeti Washington DC keessa jirra. Washington DC keessa National Mall keessa jirra. National Mallin kun diid bal'aa Washington DC ti. Dudduuba ka argitan kun waajjira Kongireesii Ameerikaati. Akkuma argitanii namni hedduun hin jiru. Yoo gamsuun ilaaltan ammoo namni hagi tokko karaa yaa'uu jira. Guyyaa boqonnaati. Dhukkubii vaayirasiin koronaa kun addunyaa mana warrareef nama hedduutti qa'ee taa'uutu jira. Kaan ammoo mana taa'uutu jira. Dhukkubi kun addunyaa iyyuu sodaachiisuu jira. Taatullee nam kum dhibbi hedduutti fayyuu jira. Namaa wallaanuu jiru keessa tokko Dr.Oromoo tokko har'a dubbisne. Dr.Oromoo tun hospitaal lama keessa hojjeti. Washington Hospital Center tokko Georgetown University keessa hospital keessa hojjeti. Guyyaa boqonnaa akkana kan akkamiin nam gorsitaa hojiin ati hojjetu maal fakkaatti jenneetiin gaafachuu jirra. Ansora ala keeti. Maqaan koo Salaam Baqqala Nagariin jedhama. Hojiin hospitaala keessaati respiratory therapistidha. So respiratory therapist jechuun yeroo baay'ee namoonni sombi isaanii yeroo baay'ee dhukkubsatu gara mana yaalaatti yeroo deemanii mainly respiratory therapistini gargaarsa somba sana fayyisuuf ta'u irratti hojjetu jechuudha. Dhukkuboonni adda addaa somba keenya somba namaa miidhuu danda'u sanaaf therapy laannanuni amma garuu yeroo kanatti dhukkubsataan qabnu baay'eensaa dhukkubsataa coronavirus-tiin qabamanidha. Ani mainly ICU keessan hojjedha. ICU jechuun dhukkubsatoonni baay'ee yeroo dhukkubsatanii meeshaalee adda addaarra yookiin immoo maashinii adda addaarra yeroo kaa'amuun isaanirra jiru gara ICU'tti dabarsamu. So yeroo sombi kun baay'ee dhukkubsatee dhukkubsatoonni kun gara ICU'tti darbanii nuuni peeshantii kanaa therapy adda addaa kennuuti yookiin immoo mechanical ventilation irra kaa'uutiini akkaataa isaaniitti afura baasachuu danda'anii sappoortii goonaa jechaadha. Gargaartan. ICU jechuun nama akka malee dhibame keessatti wallaananii manatti ogaltammoo dhibnamsa qabsiisuu danda'afa jette sodaatta uf shakka hojjetta gamkaaniin ammoo lubbuu namaatiin wallaanuu jira. Sodaatan lamaan akkamitti walitti qabu? Iddoon sa'aatii kanatti namni mana yaalaa keessa hojjetu hundumaa yaaddoo qabateetudha kan inni iddoo hojii deemu yeroo hojiitis ba'u. So yeroo hojii deemtu namoota vaayirasii kana wajjin qabamanii yookiin immoo namoonni vaayirasii kana poozitiiviidha qabu jedhamanii wajjin direct contact qabaanna. Qabaata yeroo hospitaala keessa hojjettu or healthcare provider yeroo taatu yeroo yaala namaaf laattu nama dhukkubsataaf laattu jechaadha. Sana jechuun maalidha? Refusii gochuu hin dandeessu namni sun gargaarsa barbaada gargaarsa garuu laachuun sirra jira. Keessi kee sodaaniitu jiru iyyuu sodaa sana injifattee nama sanaafi gargaarsa kennuu sirra jira jechaadha. Sun challenge tokkodha. Yeroo hospitaala keessaa baatee immoo gara manaatti deemtu immoo waa'een vaayirasii sunis natti darbuu danda'a. Even though ani PPE isa jedhamu waan hundumaa fayyadamu iyyuu vaayirasiin kun dhukkubsateera affected ta'eera natti darbaa inni jedhu kun immoo yaaddoo gara biraadha. Sadaffaan illee namoonni maatii qabanii hojii kana hojjetanii gara maatii isaaniitti deemu anarra darbee immoo nama gara biraatti fudhadhee mana gara manaatti deemaa inni jedhu sunis immoo yaaddoo gara biraadha. Namoota fayyisuu fi or namoota du'arraa oolchuu fi kanan hojjedha yeroo jettu kana sadanii injifattee gara hojiitti deemtee sa'aatii 12 hojjennee deemnee gallaa jechaadha. Respiratory therapist ta'ee waggaa 5 hojjedheera. Hospitaala keessatti waan akkasiin argine. Maaliif especially professionally koof wanti kun inni adda ta'u nuuni dhukkubsatoota sombi isaanii baay'ee godda'ame tiriitii gochuu bakka ta'ee fi irra caalummaan hojii keenya hospitaala keessatti yeroo baay'ee dhukkubsataa amma kanaal tokkooni nutti hin baay'atu yookiin immoo hojii nutti hin baay'atu. Inni kun baay'ee addadha yeroo kaanirraati. Maaliif dhukkubni amma nuun tiriitii gochaa jirru baay'een isaanii coronavirus-idha. Wanti sun immoo kana dura hin jiru. Hospitaalonni keenya mainly essentially surgery duwwaadhaan isaan gochaa jiranii sa'aatii kanatti non essential surgery warri ta'an hundumtu holdii godhamaniiru. Kana jechuun hospitaalli keessa dhukkubsataan jiru baay'een isaa sa'aatii kanatti dhukkubsataa coronavirus yookiin immoo COVID-19 tiin warra qabamanidha jechaadha inni nu treatii godha. Lakkoofsnatti mullee baattee waan akkan ilaalu dhibbi tokko dhibbi lama dhibbi sadii dhibba afur faallee danda'a. Seera hospitaala keessanii waan hin himne jira kan naagalti. Hospitaala keessa hojjeta guddaan nama guddamoo ijoollee wallaanoo moo nama akka mollaan? So hospitaala ni keessatti hojjedhu hospitaala ijoollees umurii giddu galeessaas
umurii guddaas namoota hospitaala yaaluudha. Experience ko yookiin muuxannoo karaati kaasee yeroo dubbadhu coronavirus kun namoota waggaa 20 keessa jiraatanis qabachuu hin danda'a, hin qabata. Namoota waggaan isaanii gurguddaa ta'es hin qabata. So it's not age limit umurii filatee wanta virusii nama qabu. Amma national mall keessa waliin jirra. Nami ilaaluutti jirra. Nami maal arguu jirtu walanqatee yaa'uu jirtu moo duraan gaafa man jirtu kaaniif gaafa amma dhuftee ilaaltu akkamirraa argeetu? Amma area kana yeroo biraa yoo argitanii namoonni baay'illee godhu hin haasa'u, ijoollee xixiqqoon illee hin fiigu, nuti illee yeroo hunda darbinee deemnu namoota baay'ee yeroo isaan baay'ee godhanii waan akkasii argina. Har'a garuu vaayirasii kanaan ilaallatee mootummaanis namoonni ogeeyyii fayyaa ergaa baay'ee bakka dabarsanii fi namoota baay'ee argaa hin jiru. Biyya keenyattis akkasuma asiif achi deemuu hir'isuun iddoo namoonni itti baay'atan kanas immoo irraa fagaachuun gaariidha jedha. Waan ani uummata koof dabarsuu barbaadu keessaa tokkoffaanii namoota mana yaalaa keessa hojjetaniifidha. Ogummaa yaalaa namoota qabaniin mana yaalaa keessa warri hojjetanii mataa isaanii baay'ee vaayirasii kanarraati akka of eeguun irra jiraniin dabarsuu barbaada. Kan immoo kan isaan godhanii PPE yookiin personal protective equipment fayyadamanii gaawonii kana gilaavii kana akkaataa sirriitti uffatanii sirriitti immoo ofirraa baasanii of eeguu akka isaan irra jiru ni dabarsuu barbaada. Uummataaf immoo walirraa sissiqanii deemuun harka ammaaf dafanii dhiqachuun yeroo haxxiffatan immoo ciqilee keessatti haxxiffachuun namoota kaan eeguurraati. Ofii isaaniis immoo namarraa of eeguurraati. Ofiitiin akka isaanii of gargaaraniin ergaa dabarsan. Inni dhubu kana balaaf fayyuulleen carraalleen akka jiru. Na walitti qabinaa sodaa irratti keessumatti. Sirriidha namoonni yeroo vaayirasii kana qabde jedhamee himamuu sodaan isaanii baay'ee dabala. Sun immoo sammuu isaanii irratti rakkina fiduu danda'a. So akkuma vaayirasiin sun nama qabee nama ajjeesa jedhamee dhageenye irraa sirriidha. Namoonni fayyanis immoo ija kootiin argeera. Namoonni fayyan sun garuu sappoortii isaan argachuun isaan danda'an hundumaa bakka argatanii fidan isaan fayyan. So sappoortii sana amma argannetti namni dhukkubsatee mana yaalaa deemee ICU sana keessaas ventileeteriin sun available jiraatee qoricha adda addaas argatee jiraatee yaalamnaan fayyuu hin danda'a. Somba namaadha kan inni miidhu. So sombi kun yeroo miidhamu akkaataa severity isaatiin namni tokko oksijiinii supplementii duwwaa barbaada ta'a. Tokko immoo mechanical ventileeterii irra godhamuutu irra jira. Kaafuuraan baafatan. Mechanical ventileeterii kun jechuun maal jechuudha? Ventileeterii jechuun qilleensi ba'ee galuu jechuudha. So maashiniin kun somba namaa keessa qilleensi akka keessa galee ba'u gargaarsa godha jechaadha. Sombi namaa yeroo dhukkubsatu fluidiitiin guutaa, especially vaayirasiin corona vaayirasiin kun yookiin COVID-19 kun somba namaa dhangala'aatiin guutuutiin kan inni affectii godhu. So mechanical ventileeteriin kun sanarra gargaaraa jechaadha. Amma yoonaatti qorichi corona COVID-19 treatii godha kan jedhamee lafa taa'ee jiru. Garuu oxygen supplementiin kun maalidha? Somba keenya keessatti carbon dioxide fi oxygeniin inni jedhu wal jijjiira. Yeroo wanti sun qilleensi somba keenya keessa galuu danda'u carbon dioxide fi oxygeniin sun wal jijjiiruu hin danda'u jechaadha. So oxygenii baay'ee gara sombaa keenyatti erguu fi dandeettii sanaa akka inni uumamu goota, salphaa ta'uuf goota jechaadha. So yeroo sanaa sammuun keenya orgaaniin dhanna keenya jiran keessa jiran hundumtuu oksijiniitiin bakka hojjetuu fi oksijiniin dhanna keenyaa fi akka inni jiraatu goota jechaadha. Sodaanni koronaa vaayirasii qabaachuu kuni dhukkubsataa irra duwwaa miti kan inni jiru. Hojjettoota hospitaala keessa jiran illee in ilaallata. Namoonni hospitaala keessa hojjetanii
namoonni hospitaala keessa hojjetanii sodaatanii hojii deemuu dhiisuuni dhukkubsattoota miidhuu danda'a. Dhukkubsataan immoo inni vaayirasii sana qabaate immoo waa'ee sodaa sanaa yaachuun suni nagaa isaa irratti immoo more itti dabalamee dhukkuba sana akka itti caalu gochuu danda'a. Kanaafiyyuu of eeguudha malee sodaan hin barbaachisu hin jedha. Nama hedduutu hospitaala keessan keessa fayyee bahee hajennuuti. Namuma hedduutu lubbuu dhabeellee faallee hajennu fakkeenyaaf. Yoo fayyee bahu namni tokko ogeeyyooti fayyaa walitti dhufanii gammachuu maatiin abbaan namni fayyee fi sun gammachuu taatiin sun maal fakkaata? Hospitaala keessa yeroo hojjettu emotionally dhukkubsataa kee wajjin connected taata. Yaanni kee dhukkubsataa koo wajjiniin wal bira jira. So yeroo isaan fayyaniin argu successii koodha, gammachuu koodha. Kanaafiyyuu natti tola. Yeroo fayyanii ba'anii suura si wajjiniin ka'uu barbaadu. Hospitaala sanaa fi laaqanallee affeeruu barbaadu. Wajjiniin celebrate gochuu barbaadu. Walitti bu'anii lubbuu koo sintu fayyisee jedhanii baay'ee nu galateeffatu. And galatoomaa jechuuf wantoota baay'ee godhu. Sana arguun baay'ee nama gammachiisa. Sa'aatii dheeraa hojjechuun salphaa dhiisuu danda'a. Sodaa fudhatanii manatti galuun salphaa dhiisuu danda'a. Garuu kana hundumaa akka mo'adhee hojii deemee galu kan na godhu dhukkubsattoonni koo fayyanii gara mana isaaniitti galanii yeroon argu akkani boris boroolees hojiitti deemee kan jabaadhee yeroo hundumaa ganama ka'een hojii deemuu na gargaara.